Walaloon kun kitaabicha keessaa kan fudhatame yaa haadha qananii jiituu badda daree yaa biyya magartuu maqaan kee mul'ataa kan addunyaa guutuu magartee miidhagdee misoomaan badhaatee qabeenyaan ulfaattee jaalalaan guutamtee maddeen kan kee tolaa dirreen kan magartuu laggeen kee gurguddoon gannaa bona guutuu qonni kee gabbataan sanyii midhaan hedduu kan darbattu marga lafti kee waan diddu warqeen kee gurraachi utubaan guddinaa yaa biyya miidhagduu aayyoo haadha bunaa. Daldalli sitti yaa'ee galaana irra kutee karaa dheeraa deemee si keessa qubatee sirraayis bitatee sittis gurguratee biyya nagaa jedhee hunduu si faarfate. Dureessa simattee duroomatti daatee deegaas hanqafattee deegummaa isaa baaftee dhaloo kee qabattee huqquun kunuunfattee galoos otoo hin dhiibin hundaaf garaa laaftee galoos osoo hin dhiibin hundaaf garaa laaftee. Yaa gara laafettii hunda mararfattu yaa keessu yaa gara laafettii hundaa mararfattu kan keessummaa aftee qubsumatti bultu eenyutu si jibba eenyu si jaallata laaffiftee nyaachiftee ofii sooma bulta beekaan utuu faarsuu badhaadha kee durii wallaalaan ni haale sitti laaquuf xurii huqqattus haadhuma hin dhiphatin aayyoo warqeen warqeedhuma yoo uffates biyyoo. Hayyuun fagoo dhufee jiruu kee daawwatee arjummaan mohamee si keessa qubatee hedduu iyyaafatee waa mara qoratee kan arge hundaa kan hande hundarraa si qofa faarfatee qaroominaaf guddina seenaa kee barreessee dureettii Afrikaa jechuun si moggaase. Seenaa hedduu qabda atis barreeffadhu aadaa kee kabaji afaan kee dubbadhu maaliif ija laafta gad bahii mul'adhu waamicha jirra ol jedhii owwaadhu har'a carraa qabda seenaa kee haaromfadhu. Yaa biyya abbaa dilbii yaa biyya abbaa seenaa hiyyummaanii miti durummaan si beekna yaa biyya margituu ganaa bona jiituu dammaqsi ijoollee kee baatee haa barattu bobbaasi qeerroo kee seenaa haa hojjetu yaa haadha qananii yaa haadha ulfinaa dhakkee kuftee naftu harka si qabanna ka'ii tarkaanfadhu wajjin laga ceenaa jedha kitaabicha keessaa.